waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Hundumti keessan nagaadhaa miti? Ani obboleessi keessan nagaa guutuun qaba. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa guyyaa kaleessaa waaqayyo ganamarratti gargar ba'uun obboloota gidduutti ta'uun qabu kan jedhu waldaa Qorontos irratti kaasnee sirriitti walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Guyyaa kaleessaa ganamarraa waaree boodarra immoo iyyuu waa'ee kadhannaadha jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkuma dubartoonni sun hafuuraa fi dhukkuba garagaraatti hiikamanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin tajaajilaa turan, namoonni rakkina adda addaatti qabamanii jiran waaqayyo bilisa akka isaan baasuuf kadhannaa irra turre jechuudha. Itti aanee immoo iyyuu gara galgalaarra immoo iyyuu waaqayyo dhuma keenya haa bareechu kan jedhu waa'ee Yihudaa, bakka Yihudaa namni biraa bu'ee eebba Yihudaan itti yaammame, kakuu Yihudaan itti yaammame Maatiyaas akka fudhate ilaallee, kanaaf nusi eebbatti yaamamneef kakuutti yaamamne irraa akka hin kufne, isa nu itti yaamamne namni biraa akka nurraa hin fudhannee fi sagalee waaqayyoodhaa mul'ata irratti yommuu dubbatu isa kan keetii eenyullee akka si jalaan fudhannetti jabeessii qabadhu, isa qabdu jabeessii qabadhu inni jedhu sagalee waaqayyoo amanamaadha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Arras immoo waaqayyo waan tokko nu barsiisa jedheetan amanaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qoramaa obboleessi keenya yookaan immoo iyyuu namni waaqayyoo Iyyoob qorame walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Kakuu haaraa wajjinis walitti finnee ilaalla. Egaa kakuu moofaa keessaa yommuu lallabni lallabamu yookaan barsiifni barsiifamu, ergaan yommuu darbu kakuu haaraa wajjin wal simachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa Iyyoobii boqonnaa tokko keessatti waa'ee seenaa Iyyoob gaafa laaltanii waa'ee nama kanaa baay'ee raajeffattu, waa'ee nama kanaa baay'ee dinqisiifattu, waa'ee nama kanaa baay'ee masin dhiba jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iyyoob nama waaqaan qoramee qorumsa sanas immoo iyyuu mo'ateedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni qoramee mo'ate Iyyoob qofa osoo hin taane abbaan keenya Abrahaam illee jira. Abbaan keenya Abrahaamis waaqayyoon qoramee mo'atee jira jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qorumsa sanaan hin kufne, qorumsa sana mo'ateera jechuudha. Waan ittiin waaqayyo isa qore sana mo'ateera jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo tokkicha ilma kee qaliitii aarsanaaf dhiyeessi jennaan abbaan keenya Abrahaam shakkii tokko malee mamii tokko malee mucaa koo guyyaa du'aa ka'utti nan argadha jedhee amanee Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amantiidhaan ilma isaa qaluudhaaf geesse jechuudha. Haleluuyaa. Kanaaf waaqayyo garaa namichaa waan argeef, amantii namichaa waan argeef bakka ilma isaa waaqayyo hoolaa bakka buusee fi ilmi isaa osoo hin qalamin hafeera jechuudha. Akkuma kana Iyyoobii namni waaqayyoodhaa kuni nama baay'ee badhaadhaa, nama baay'ee qabeenya guddaa qabudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee seenaa Iyyoob gaafa laallu lakkoofsuma tokkorraa kaastanii waa'ee seenaa nama kanaa gaafa laaltanii baay'ee sin dinqaa jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa tokkorraa isa jiru kaasnee dubbisnee lakkoofsa jaarraa kaafnee immoo iyyuu inni laalla jechuudha. Dubbisa keenya garuu lakkoofsa tokko hanga 5 dubbisnee kaaneti kan irra dhaabannee too tajaajilu kan irra dhaabadhee isinitti himu lakkoofsa 6 ta'a jechuudha. Lakkoofsa tokkorraa akkas jedha. Namni maqaan isaa Iyyoob jedhamu tokko biyya Uz keessa ture. Namni kun hir'ina kan hin qabne, nama yaada qajeelaa, nama waaqayyoon sodaatu, hamaa irraa kan goreedha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafni qulqulluun nama kanaaf hir'ina kan hin qabne kan jedhuu fi qabeenya qaba waan ta'eef osoo hin taane nama mudaa hin qabne ta'uu isaati. Hir'ina hin qabu kan inni jedhu macaafni mudaa kan hin qabne kana jechuun nama qajeelaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf, nama waaqayyoon sodaatu ta'uu isaa agarsiisuudhaaf, nama wanta hamaa irraa gore ta'uu isaa agarsiisuudhaaf jechuudha. Waaqayyoon biratti namni qajeelaa yookaan namni hir'ina hin qabne jedhamee kan waamamu nama akkamiiti yoo jettanii, nama waaqayyoon sodaatu, nama jireenya qajeelaa jiraatu, nama wanta hamaa irraa goree waaqayyoon qofa sodaatee jiraatudha jechuudha malee qabeenya qabaachuu miti. Waaqayyoon duratti hir'ina kan nama dha'u
Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee qabeenya isaa miti kan inni haasa'aa jiru waan ta'eef jechuudha. Inni ilmaan 7 fi intaloota 3 qaba ture. Kanatti jechuun ijoollee 10 qaba jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilmaan 7 kan jedhamu warra dhiiraadha jechuudha. Kasin ajaa'ibu ijoolleen durbaraa isaa 3 illee lakkaawwamteerti. Ijoollee durbaraa 3 qaba, ijoollee dhiiraa 7 qaba jedhee nutti meera macaan. Akka seera isaaniitti ijoolleen dubaraa lakkaawwamuu turaniyyuu ijoollee dubaraa siin qaba jedhameetuma dhiifama malee 3 akka qabu lafa kaa'ameera jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasumas hojjettoota sonaan baay'ee hoolota 7,000 fi gaalota 3,000 qotiyyoota cimdii 500 harroota dhaltuu 100 qaba ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojjettoota baay'ee qaba. Hojjettoonni isaa danuudha. Hojjettoota isaa lakkoofsan hin keenye. Hoolota 7,000 ta'uusaa lafa kaa'eera. Gaalonni isaa 300 ta'uusaa lafa kaa'eera. Qotiyyoon cimdii 500 jechuun qotiyyoo qofa jechuudha. Cimdiidhaan kan kaa'ame qotiyyoo qofa, saawwan hin keenye. Saawwanis baay'een jiraachuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Qotiyyoo qofa kaa'ee qotiyyoon qofti cimdii meeqaa 500 jechuudha. Kana jechuun qotiyyoo 1,000 jechuudha. Qotiyyoo tokkotti gaafa lakkoofnu qotiyyoo 1,000 cimdii itti gaafa deebisnu yookaan immoo iyyuu xindii gaafa goonu meeqa ta'a? Qotiyyoo 500 ta'a jechuudha. Xindii 500 ta'a jechuudha. Kan ittiin qotan qotiyyoo 500. Kana jechuun qotiyyoo 500 qabaatee hojjettoonni qonnaa irratti bobba'an bichaan nama 500dha jechuudha. Qonna irratti kan bobba'anii hojjettoonni qonna irratti bobba'anii nama 500dha jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa qabeenyi lafa irraayyuu galu qabeenyi nama 500 qotamu waan asiitii miti jechuudha. Qabeenyi lafti nama 500 qotamu sanyiin isaa achirraa galu, callaan achirraa galu, callaa xiqqaa miti. Namichaan qabeenyi isaa gama akka inni guddaa ta'e ilaala. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojjettoota 500 kan qonnaa bichaa kan hoolota 7,000 eegan dhiifnee jechuudha. Kan gaalota 3,000 eegan dhiisnee kan qotiyyoodhaan qotan bichaa jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma harroota dhaltuu 500 qaba ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoota gara ba'a biiftuu jiraatan hundumaa keessaa inni nama guddaa ture jedha. Egaa namichaan kun nama guddaa akka inni ture, qabeenya guddaa akka inni qabu macaafni qulqulluun nutti hima. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni namicha ilmaan namichaa darabeedhaanii mana isaaniitti nyaachisaa waliif in godhu abbaa qabeenyaa waan ta'eef ilmaan isaa hojiin isaanii maalidha? Darabeedha wal yaamaniituma nyaata nyaachuudha. Abbaa qabeenyaati waan ta'eef. Kun immoo Iyoobitti hin tolle. Ijoolleen isaa kun akka kanatti jiraachuun kun ijoollee isaa kun ofirraa hafanii jiraachuun isaanii kun Iyoobitti waan hin tolleef Iyoob waa godhe waa'ee ijoollee isaatiif. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nyaachisa waliif hin godhu. Obbolootonni isaanii sadanis isaanii wajjin nyaatanii akka dhuganii fi erganii in waamsisu turanii. Egaa obbolootota isaanii erganii yaamsisu kan turan kan jedhu namichaan kun abbaa soddaadhaas jechuudha. Obbolootonni isaa heerumaniiru jechuudha. Kana yaamaniitoo kan jedhu kutaa kanarratti kan barreeffame mana abbaa isaanii keessa hin jiran jechuudha. Heerumanii jiru jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namicha abbaa soddaas ta'eera jechuudha. Egaa galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ijoolleen kun yeroo nyaataaf qophaa'an bakka tokkotti wal ga'u. Ijoolleen kurnan isaaniiyyuu wal biraa hin hafani. Haleluuyaa. Iyoob nyaachisa isaanii yommuu raawwatamu yeroon nyaachisa isaanii yommuu raawwatamu Iyoob ijoolleen koo yaada isaaniitiin Waaqayyoo yakkanii isaan rabsaniiru ta'a jedhee waan yaaduuf ganama obboroodhaan ka'ee ijoollee isaa geessee akka lakkoofsa ijoollee isaa hundumaatti qaalmaa gubamu dhiyeessee in dhiyeessa. Isaanis in qulleessas ture. Kanas yeroo hundumaa gara yerootti in hojjeta ture. Osoo addaan hin kutin, osoo hin dagatin yeroodhaa gara yerootti fuula Waaqayyootti argamee waa'ee ijoollee isaadhaaf nama aarsaa dhiyeessuudha. Sababbiin isaa ijoolleen isaa quufuftuudha waan ta'eef
qufarraa kan ka'e yeroodhaa gara yerootti mana walii isaaniitti walii yaamanii marti isaaniiyyuu mana akka qabanidha. Ijoolleen isaanii kan inni haasa'u jechuudha. Ijoolleen isaanii jechuudha. Mana akka qabanidha. Wan kan heerumeedha. Wan kan fuudhedha jechuudha. Egaa mana qabaatanii. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hundumti isaaniiyyuu mana waliitti walii yaamanii nyaatanii dhugu waan ta'eef ijoolleen koo kun quufaniitiin Waaqayyoon dagatu. Ijoolleen kun quufaniiti Waaqayyoon irraanfatu. Waaqayyo irratti kan Waaqayyoon arrabsu jedhee waa'ee yaaduu fi waa'ee ijoollee isaadhaaf yeroo hundumaa namni kun aarsaa dhiyeessa Waaqayyoodhaaf. Kanaaf ijoolleen isaallee maaliin qaban jechuudha, yakka hin qaban jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yakka isaaniidhaaf yeroo hundumaatti namni kun aarsaa waan dhiyeessuu fi sodaatee ijoollee isaadhaafis jechuudha. Sodaatee nama jiraatudha jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ijoollummaan isaallee Waaqayyoon akka yakkini nama barbaadu waan ta'eef jechuudha. Egaa namni akka kanatti jiraachaa ture kuni hin qorame yeroo tokko jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qorama yoo isa duraa gaafa laallu amma waa tokko akkas hin bartan barbaada. Amma dhaloonni bara kanaas bara si'anaa bara nuti keessa jirru kana keessa qorama keessa galtanii Iyyoobiin gaafa laaltan waa tokko barattu dheetan. Waa tokko barattu dheetan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan tokko sinitti himaa. Waan tokko akkas hin qabattanis nan barbaada. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akkas jedha. Gaaf tokko warri Waaqa irraa ilmaan Waaqayyoo jedhamanii fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufanii. Seexanni isaan gidduutti hin argamedha. Warri ilmaan Waaqayyoodhaa jedhan Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuudhaaf, Waaqayyoof galata kennuudhaaf, Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf dura Waaqayyootti argaman. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dura Waaqayyootti ilmaan Waaqayyoodhaa gaafa dura Waaqayyootti argaman seexannis dhufee isaan gidduutti argame. Akkuma amma waldaa kiristaanaa keessatti al tokko waaqeffannee, faarfannee, Waaqayyoon galateeffannee yommuu ifachuutti kaanu namoota keessaa caraanuu jalqabu kana. Akkuma kana jechuudha seexanni dhufee gidduu isaanitti argame. Waaqayyo immoo seexanicha qabee Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ati eessaa dhuftee jedhee seexanni hin gaafate. Seexanni immoo lafa irra olii fi gadi asii fi achi deddeebi'aa tureen dhufe jedhee Waaqayyoof deebise. Sababbiin isaa iddoon qabu waan ta'eef seexanni iddoon qabu waan ta'eef jooradha. Waaqayyo jooraa isa godheera. Namoonni baay'een seexanni hidhameera jedhu. Seexanni hidhameera sansalataan Waaqayyo hidheera. Waaqayyo gad darbatee sansalataan hidhe minaamee yeroo sana miti. Yeroo inni hidhamee amma miti ganaadha sun jechuudha. Waa'ee bara booddeetti ta'u amma irratti kaasnee fayyadamnee ittiin burjaajofna malee seexanni hidhamee hin jiru. Olii fi gadi jooraan ture jedhe. Bakka jooruudha hojiin koo, zooruudha hojiin koo. Macaafni qulqulluun maal jedha? Yeroo hundumaa akka seexanni akka leenca beela'eetti yeroo hundumaa aadaa sin naanna'a nyaachuus hin barbaadaa jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Naanna'uun amala isaati garuu nyaachuudhaaf aboon qabu. Barbaadee hawweetu madiisa nuu yaada Waaqayyoo keessa jiraanne jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf jooraa oolee tan dhufeedhe Waaqayyoof deebii kenne. Waaqayyo seexanaan Iyyoob garbicha koo irraa yaada kee keesseeree jedhee gaafii gaafate seexanaan. Egaa jooraan dhufe lafarra walii gad jooraan dhufe walumaa gadan zoora hojiin koo zooruudha jedhee gaafa Waaqayyotti inni himatu Waaqayyo gaafii kana seexana gaafate. Maal jedhee gaafate? Iyyoob garbicha koo irra yaada kee hin keesseeree. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Maal jedheeni? Garbicha koo Iyyoob irra yaada kee keessee jirtaa jedhee gaafii gaafate. Garbicha koo Iyyoob irra maal gooteertaa? Yaada kee keesseertaa jedheetiin gaafii isa gaafate. Kanarratti seexanni Waaqayyoof deebii deebise. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Garbicha koo irra yaada kee keesseertaa inni biyya lafaa irratti namni akka isaati hin jiru. Inni hir'ina kan hin qabne nama qajeelaa nama ana Waaqayyoon sodaatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan hundumaa irraayis waan hamaa irraayis goruudha jedhee Waaqayyo waa'ee Iyyoob seexanatti dubbata. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana keessatti seexanni waan jedhe sirriitti qalbeeffadhaa. Amma baay'een keenya asitti dogongorra waan ta'eef jechuudha. Seexanni immoo deebisee Iyyoob waa malee Waaqayyoon sodaataare. Ati isaa fi
mana isaatti wanta inni qabu hundumaattis naannessitee dallaa inni ijaarreere hojii harka isaatii eebbifteefi qabeenyi isaas biyyicha keessatti in baay'ate mee harka kee ol fudhadhuuti wanta inni qabu hundumaa rukuti inni iyyuu mul'inatti si arrabsa jedheeni. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Mul'inatti si arrabsa inni gaafati isa rukutte gaafati qabeenya isaa rukutte Eeyoob kasi jaalatu qabeenya waan qabuufi Eeyoob kasi jaalatu ati qabeenya waan kenniteefi Eeyoob kasi jaalatu ati eeggumsa waan baay'isteefi osoo eeggumsa kanarraa kaaste osoo qabeenya kana harkaa balleessite osoo harka duwwaa isa hambiste Eeyoob mul'inatti si arrabsaa ittiin jedhe. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Dhaloota bara keenyaa kana mee madaallee haa ilaallu. Gaafa ta'eefi gaafa guuttatanii gaafa harki isaanii guutuu gaafa kiisiin isaanii guutuu Waaqayyoon ni galateeffatu. Gaafatti irrate gaafatti dabe Waaqayyo irratti ni gumgumu. Waaqayyo irratti ni ka'u. Maaf akkana na gootee jedhu Waaqayyoon. Maalan si godhee jedhuun Waaqayyoon. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee harka kee ol fuudhiitiin rukutii inni si arrabsaa jennaani. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan Waaqayyo jedhe ilaalaa. Waaqayyo immoo seexanaan kunoo wanti inni qabu hundinuu harka kee keessa jira. Iyoobitti garuu quba kee hin buusini jedhe. Kana booddee seexanni fuula Waaqayyoo duraa adeemeedha. Maaliif ergama isaa fudhatee seexanni fuula Waaqayyoo duraa ni adeeme. Ergama isaa fudhatee fuula Waaqayyoo duraa adeeme. Ergamni inni fudhatee fuula Waaqayyoo duraa adeeme maalidha? Iyoobiin wanta inni qabu hundumaa rukutuudha. Iyoobiin qabeenya isaa amma ijoollee isaatti rukutuudha. Seexanni Iyoob biraa bahee Waaqayyoo biraa bahee gara Iyoob deeme jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaaf tokko ilmaan Iyoobii fi intaloonni isaa mana obboleessa isaanii isa hangafaatti nyaachaa daadhii dhugaa wayinii dhugaa otoo jiranii namni ergame tokko gara Iyoob dhufee qotiyyooliin qotiisatti jiru. Agartanii? Qotiyyooliin eessa jiru? Qotiisatti jiru. Harroonni immoo isaan bira hin dheedu turanii. Namoonni Sheebaa hojjettoota billaadhaan ajjeesanii horii fudhatanii sokkanii ana duwwatu jalaa ba'ee jedhee oduu gaddaa fidee Iyoobitti hime. Gaafa namichaan kun oduu gaddaa fidee qotiyyoon cimdii 5 fi harroonni 500 qotiyyoon cimdii 500 fi harroonni 500 fudhatamee ni jiru jedhee too gaafa inni dhufee itti himu Iyoob afaan isaan saaqanne zimuma jedhe hima callisin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Rifatees watwaatees iyyees hin maraanne hima callise. Osoo inni kana isaatti himaa jiru kan biraas dhufee otoo inni dubbatee afaan hin fixatin namni kan biraa tokko immoo iyyuu ergamee dhufee ibiddi waaqa biraa bantii waaqaa keessaa gadi bu'ee hoolotaa fi hojjettoota gubee hin fixe. Amma kan duraa lola fakkaata. Warri Sheebaa kan lolatti banan fakkaata. Inni kan ammaa immoo dheekkamsa Waaqayyoo fakkaata. Iyoob maal balleessee ture Waaqayyoo isatti dheekkame? Maalan balleessee Waaqayyoo natti dheekkame? Maalan yakke dura Waaqayyoo jedhee Iyoob ammas hin gungumne? Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni jalqabaa warri Sheebaa dhufanii hojjettoota ajjeesanii harrootaa fi qotiyyoota fudhachuun lola fakkaata. Lola namoonni isatti banan fakkaata. Lammaffaa irratti ibiddi waaqaa bu'uun kun immoo dheekkamsa Waaqayyoo fakkaata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma qorumsi Iyoobiin ittiin qoramaa jiru kun qorumsa mataa miila hin qabneedha. Mataa miila hin qabu qorumsichi
Iyyoob bakka inni dhufe waan hin beekneef Waaqayyo Iyyoobitti waan itti himneef Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karoorichi karoora Waaqayyooti. Waaqayyo Iyyoobitti hin himne Iyyoob wanta kanaan jeeqamuun wanta kana irra sarratti ta'uun maalidha inni? Kuni tokko jalqabatti gaafa laalu lolatti baname fakkaata. Warri Sheebaa dhufanii kan jalaa fixan. Jottoota fixanii horii kan fudhatan. Inni lammaffaan ibidda samiidhaa bu'ee hoolotaa fi hojjettoota fidee tiksoota jechuudha. Kun immoo iyyuu dheekkamsa Waaqayyoo fakkaata. Otoo Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ana duwwatu jalaa ba'e kana sitti mufan dhufe jedhe. Otoo inni kana dubbateen xumuriin immoo kan biraa dhufe inni kunis immoo dubbate utuu inni afaan hin fixatin namni kan biraa tokko dhufe warri Kaldootaa jedheen kutata saditti hiramanii deengata irraan ba'anii gaalota oofatanii adeemanii hojjettootas immoo billaadhaan ajjeesanii ana duwwatu jalaa ba'e kana sitti mufan dhufe jedhee Iyyoobitti dubbate. Kunis kan nama raaju ammas kun immoo iyyuu jalqabas maal fakkaata? Lola fakkaata. Inni kunis immoo iyyuu jidduu keessatti immoo dheekkamsa Waaqayyoo fakkaata. Ammas immoo iyyuu warri Kaldootaa hiramanii dhufuun kun immoo iyyuu ammas lola fakkaata. Iyyoobiif kun wanti isaa waan mataa miila hin qabne. Qorumsa mataa miila hin qabne. Obboleessa koo obboleettii koo. Qorumsa mataa miila hin qabneen qoramaa jirta. Waan baay'ee jireenya kee jeequun irraa ta'aa jirta. Furmaatatu jira. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waa'eef ta'e sirriitti na duukaa bu'aa hordofaa waa qayyabattu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Inni kunis odoo dubbatee afaan hin fixin kan biraa tokko immoo dhufee ilmaan kee fi intaloonni kee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mana obboleessa isaanii isa hangafaatti nyaachaadhaanii waynii dhugaa turanii. Kunoo qilleensi jabaan tokko lafa onaatii dhufee goolee manichaa arfanii irrukute yommus manichi ijoollota irratti hin jigee ijoollonnis hin dhumanii ana duwwatu jalaa ba'ee kana sitti muufan dhufee jedhe. Inni jalqabaa lola fakkaata. Inni lammaffaan dheekkamsa Waaqayyoo fakkaata. Inni sadaffaan lola fakkaata. Inni arfaffaan dheekkamsa Waaqayyoo fakkaata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma waa'ee kanaan dhiphachuun isa barbaachifne namni kun waan ta'e kanaaf kun dheekkamsa Waaqayyooti moo lola diina kootitii jedhee kana wajjin burjaaja'uun barbaanne. Namichaan yaada mo'ataa qaba. Qorumsa sarara ga'e irratti namichaan yaada mo'ataa qaba. Rakkina sarara ga'e irratti namichaan yaada mo'ataa qaba. Lola sarratti baname irratti namichaan yaada mo'ataa qaba. Waan isarratti ta'e irratti namichaan yaada mo'ataa qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni kun nama addaadha. Iyyoob nama addaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yaada mo'ataa nama qabuudha. Rakkina sarara ga'e irratti yaada mo'ataa qaba. Lola sarara ga'e irratti yaada mo'ataa qaba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Yaadni mo'ataan inni qabu maal yoo naan jettan Iyyoob kana irratti lafaa ka'ee gadda irraa kan ka'e uffata isaa tarsaasee maal ta'uu filaata? Waaqayyoon arrabsuu barbaade? Gadda irraa kan ka'e uffata isaa tarsaasee mataa isaa addatee lafatti gadi gombifamee hin sagadee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Iyyoob akkuma dur godhu akkuma dur Waaqayyoon duratti sagadu Waaqayyoof ni sagade. Achumaanis qullaa koon gara haadha kootitti ba'ee qullaa koos gara biyyootti nan deebi'a. Waaqayyootu kennee Waaqayyootu fudhate erga jedhee booda maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu jedhe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Agartanii namichaan kuni yaada mo'ataa qaba namni kun. Yaadni mo'ataan inni qabu maal yoo naan jettani lola ta'inna laata diina kootu na lolaa jira laata.
Ay dheekkamsa waaqayyoo ta'uun oolu. Ay lola seexanaa ta'uun oolu kun. Jedheen burjaajomne namichaan. Yaada isaa garamitti deebisee gara waaqayyootti deebisee waaqayyootu naa kenne waaqayyootu fudhate. Warra kaldootatu fudhate hin jenne. Warra sheebatu fudhate hin jenne. Qilleensatu ijoollee koo irratti mana jigsee mana ijoollee koo fixe hin jenne. Yesuusiidhaaf galanni guddaa ibiddatu samiidhaa bu'ee hoolota koo fixe hin jenne. Maal jedhee waaqayyotu kenne waaqayyotu fudhate maqaan waaqayyoo haa eebbifamu jedhee yaada mo'ataa fide namichaan. Amma seexanni lafa kanatti osoo akkas jedhee yoo seexanatti itti tola. Waaqayyo maalan si godhe maaliidhaaf rakkina amma kana ga'u natti fidde jedhee osoo waaqayyo irratti gumgume seexanni waan barbaadu argateera. Kanas hin goone namichaan. Osoo yaadicha irratti isarratti ta'e kanaan warra kaldoota amaanan isaan godheen irratti kaan amman isaaniif godha jedhee kasoo kan karoora baasu ta'e seexanni waan barbaadu argateera. Warra sheebaa maalan isaan godhe jedhee osoo kan karoora baasu ta'e yaada isaa hiruu hin barbaanne namichaan. Qilleensi dheekkamsa waaqayyooti. Ibiddi samiidha dheekkamsa waaqayyooti. Warri kaldootaa fi warri sheebaa lola jedhee gargaratti qoodee amman isaaniif godha jedhee namichaani karoora hin baafne. Namichaani yaada mo'ataa qaba. Rakkina isarra ga'e irratti yaada mo'ataa qaba namichaan. Yaadni mo'ataan inni qabu maalidha? Waaqayyotu godhe kana hundumaa waan ta'eef maqaan isaa eebbifamu jedhee waaqayyoof galata kenna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Kana hundumaa keessatti yoo biyya akkinee dabas hojjatee waaqayyoos daba hojjatee jedhees waaqayyoon hin hadheessine. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan irratti ta'e kana hundumaa irratti waaqayyoon daba hojjate. Maalan isa godhe illee waa'ee ijoollee koo faarsaa dhiyeessan ture. Waa'ee ofii koo eeggachaan ture. Jireenya qajeelaa jiraachaan ture. Waaqayyoyyuu jireenya inni jiraatu ragaa ba'ee jira nama kana. Nama waaqa sodaatu. Nama waaqaaf bule. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namichaan kuni waaqayyo irratti gumgumuun barbaanne. Waa yaadate yaada mo'ataa qaban. Maal jedhe qullaa koon dhufee qullaa koon deebi'ee waa galee jira jechuudha. Dhugaan jirtu isaa galeera yoobi. Seexanni kun ittiin tolu bakka. Kun ittiin tolu. Waan arganne sana duukaa buunee irri akka jennee boonyu barbaadan. Waan nu jalaa bade sana duukaa buunee akka nuti irri jennee boonyu barbaadan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namichaan kuni garuu anaaf isiniif hunduma keenyaaf barumsa guddaadha. Nama kanarraa barumsa guddaa baran. Iyyoob yaada mo'ataa qaba. Boleessa koo obboleettii koo waan sirra ga'etti yaada mo'ataa qabaadha. Waaqayyoof sagadee ammalleen sagadaa namni kun marti irratti ta'ee sagadaa. Hin galateeffataa kun marti irratti ta'e. Eeyyeen namni waaqayyoon qabu waan isarra ga'e hundumaa irratti waaqayyoon ni galateeffata malee hin gumgumu. Malee abdiin kutatu. Malee waan biraan jedhu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee nama dinqa. Waa'een Iyyoob. Baay'ee nama raaja waa'een nama kanaa. Boqonnaa lama keessatti immoo gaafa seentanii waa'ee Iyyoob gaafa laaltanii Iyyoob lammaffaa irrattis wanti inni ittiin qorame jira. Seexanni ammas yerootti qulqulloonni dura waaqayyootti walitti qabamanitti dhaqee achitti argame. Gara boqonnaa lamaatti darbaati ilaalaa. Iyyoob boqonnaa lama. Ammas gaaf tokko warri waaqaa irraa ilmaan waaqayyoo jedhamanii fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufan. Seexannis immoo fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaan wajjin hin dhufe.
waaqayyo teessaa dhuftee jedhee seexanaan hin gaafate. Inni immoo asii fi achi olii fi gadi deddeebi'aa tureen dhufe jedhee waaqayyoof deebii kenne. Waaqayyo yommusii seexanichaanii Iyyoobii garbicha koo irraa yaada kee keesseere jedhe. Biyya lafaa irratti namni akka isaati hin jiru. Inni hirrina kan hin qabne. Hallelujaa. Nama qajeelaa, nama waaqayyoon sodaatu, nama waan hundumaa irraa goru, ofumaa isaatii, ofumaa isa irratti ka'ee akkan isa balleessu ati ana toosifte yookaan ammoo kakaaste. Inni garuu ammumaa iyyuu qajeelummaa isaatti jabaatee jira jedheeni. Kana jechuun isaa waaqayyo maal jechuu isaati? Yaa akkan isa irratti ka'u goote, Iyyoob si kana himee jette, Iyyoobin baruu barbaadde, ani immoo Iyyoob akka hin ganne waan an beekuufi irratti ka'e qabeenya isaa guyyaa tokkoon, ijoollee isaa guyyaa tokkoon balleesse. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni garuu ammumaa qajeelummaa isaatti jiraadhee waaqayyo. Yommuu seexanni yaada biraa qayyaree maal jedheeni? Yommuu seexanni deebisee waaqayyo inni fayyaa isaati. Gogaan isaa iyyuu hin tuqamne. Namni wanta qabu hundumaa lubbuu isaaf in kenna. Agartanii akkamitti gara inni itti dhufe agartanii amma? Egaa Iyyoob qabeenyi isaa yoo bade iyyuu qabeenya isaa duukaa hin buune. Garuu namni wanta inni duukaa bu'u tokko jira. Lubbuu isaadhaaf wanta hin goone hin qabu namni. Lubbuu isaadhaaf wanta hin kafalle hin qabu namni. Lubbuu isaadhaaf wanta hin baafne hin qabu namni. Waan ta'eef mee Iyyoobin irratti harka kee ol fudhadhu jedheen. Mee harka kee ol fudhadhuuti lafee isaa fi foon isaa rukuti. Inni iyyuu mul'inatti si arrabsaa jedheen. Kaayyoon seexanaa maali? Iyyoob akka waaqayyoon arrabsuudha. Iyyoob garuu waaqayyoon arrabsuu irraa of eeggata. Iyyoob waaqayyo irratti daba dubbachuu irraa of eeggata. Iyyoob waaqayyo irratti jecha kaasuudhaaf of eeggata. Seexanni garuu kaayyoon isaa maalidha? Iyyoobin waaqayyoon arrabsiisudha. Iyyoobii fi waaqayyoon adda baasudha. Waaqayyo seexanaan kunoo inni harka kee keessa jiraatii waa'ee lubbuu isaatiif garuu of eeggadhu jedhe. Lubbuu isaa tuquu hin dandeessu, lafee isaa fi foon isaa rukutiidha. Kana booddee seexanni fuula waaqayyoo dura ba'ee adeemee Iyyoobin faana miila isaatii hamma gubbee mataa isaatitti dhiitaa madaa'uun rukuteeruun jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iyyoob garuu ammumallee yaada isaa hin geeddarre. Gubbee mataa isaatti jalqabee hanga faana miila isaatti maal godhe? Ni rukute. Iyyoobis qiraacii yookaan waan ittiin hooqqatu jechuudha. Dhiitaa sun nama nyaataa. Madaan sun akka malee nama hoosisa waan ta'eef qiraacii yookaan baalcii jedhama natti fakkaata naannoo keenyatti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iyyoobis qiraacii ittiin of hooqu fudhatee daaraa keessa taa'e. Haati manaa isaa immoo agartanii amma immoo iyyuu haadha manaa isaallee itti kaase. Haadha manaa isaallee argateera. Seexanichaan haadha manaa isaa argateera. Iyyoobin argachuu dadhabe malee. Haati manaa isaa immoo ati amma iyyuu qajeelummaa keetti qabamtee jirta. Waaqayyoon arrabsi du'i. Kaayyoon kun kaayyoo eenyuti? Kaayyoo seexanaati. Jechi kuni jecha eenyuti? Jecha seexanni waaqayyoo wajjin haasaa ture sana amma seexanichi dubartitti argateera waan ta'eef dubartitti itti ergate. Ofii isaatii dadhabeennaan amma laajii ergate jechuudha. Haadha manaa isaa itti ergatee haati manaa isaa gorsite Iyyoobin. Maal jettee? Waaqayyoon arrabsiitii du'i. Maaloo. Arrabsiitii du'i. Agartanii? Erga arrabsitee duudha sana booda kan jiru jechuudha. Waaqayyoon erga arrabsitee kan jiru booddee maali? Du'i. Yesuusidhaaf galanni guddaanaaf. Jireenya miti. Namni waaqayyo wajjiniin erga dafee jireenya hin qabu du'a malee. Iyyoob garuu isheedhaan ati akkuma dubartii gowwaa dubbattaa
dubbatta wanta gaarii yoo waaqayyo harkaa hin fudhanna wanta hamaas immoo hin fudhannure jedhe kana hundumaa keessatti Iyyoob waa dubbatee yakkinee nuun jedha macam Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 kana hundumaa keessatti Iyyoob waa dubbatee waaqayyoon yakkinee qorumsa qabeenyaa keessa gaafa darbu kan ijoolleetti gaafa darbu achirraas darbe kan qaama isaatti gaafa darbu achumarraanas dhufe kanaatti manaa isaa ye'utti dhufu kana hundumaa nama danda'ee obsee waaqayyoon eeggateedha namni kun kana hundumaa keessatti seexanni abdii kutatee Iyyoob hin dhiisee biraa deeme sababbiin isaa Iyyoob nama yaada isaa geeddaru waan hin taaneef Iyyoob jaalala waaqayyootti qabu kan geeddaru waan hin taaneef Iyyoob Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Iyyoob jaalala waaqayyootti argate kana homaanuun geeddaruun dhagna isaatiinis hin geeddaru qabeenya isaatiinis hin geeddaru ijoollee isaatiinis hin geeddaru Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u qorumsa isatti dhufe nutti dhufe akkamitti fudhachuu qabna kan jedhuufi Iyyoob kan isatti dhufe hundumaa keessatti waaqayyoon galateeffatee fudhate kakuu haaraa keessatti immoo iyyuu qorumsa nutti dhufe akkamitti fudhachuu qabna kan jedhuufi Iyyoob Yaaqoob lafa nu kaa'eera Yaaqoob maal jedhe qorumsa garaagaraa isinitti dhufu hundumaa gammachuutti fudhadhaadhuun jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen qorumsa nutti dhufu hundumaa keessatti maal gochuu qabna gammachuutti fudhachuu qabna jechuudha Yaaqoob tokko irratti akkas jedha dhiifama Yaaqoob tokko irratti Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ergaa Yaaqoob irratti jechuudha tokko irratti akkas jedhee dubbata eshi mee 5:11 ilaallu dursinee jechuudha yoo Yaaqoob 5:11 ilaallu warra obsa qabeeyyii turan sana nuyi akka warra gammachuu qabanitti isaan in ilaalla Iyyoob attam akka obse dhageessaniittu wanta gooftaan isatti raawwates argitaniittu kunis goofticha gara laafessaa fi ho'a qabeessa ta'uusaa in agarsiisa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u waaqayyo gara jabeessa ta'ee miti Iyyoob irratti rakkina kana kan fide ho'a qabeessa gara laafessa inni jedha sababbiin isaa qabeenyi Iyyoob hundisaa dachaa ta'ee deebi'e ijoolleen garuu 10 deebi'eef jechuudha ijoollee 10 jalaa dhumate 10 deebi'eef qabeenyi isaa garuu dachaatu deebi'e dachaa qotiyyoon 1,000 kana jechuun cimdii 500 Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u qotiyyoo 1,000 gara 2,000tti guddate jechuudha dachaa eega ta'e dachaa lamaan erga baay'ate gara 2,000tti guddate qotiyyoon jechuudha Yesuusiidhaaf galanni guddaan hoolonni 7,000 gara 14,000tti ol guddatanii jechuudha gaalonni 300 gara 600tti guddatanii jechuudha harroonni 500 gara 1,000tti ol guddatanii jechuudha Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u hojjettoonnis akkasumatti baay'atu kanaaf waaqayyo namicha kanaaf waan gaarii godhe jechuudha nama obsee waaqayyoon eeggate kana nama obsee qorumsa isatti dhufe hundumaa gammachuutti fudhatee obsee waaqayyoon eeggate kana Yaaqoob maal nuun jedhe waaqayyo gara laafessa waan ta'eef ho'a qabeessa waan ta'eef namichaaf dachaa kenneefi laalaayi irraa baraayi nuun jedhe Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ammas Yaaqoob 1-2 irratti akkas jedha yaa obboloota koo qorumsa garaagaraatiin ilaallamuun keessan yommuu isinitti dhufu gammachuu guututti fudhadhaayi amantiin keessan qoramee ilaallamuun isaa obsaan danda'u akka fidu hin beektu
isin warra fiixaan baan warra muudaa firrina hin qabne akka taataniif obsan danda'uun kun hojii isaa fiixan hin baasa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haalelooyaa. Kanaaf kan nuti qoramnuu fi yakkinee osoo hin taane, yakka hojjennee osoo hin taane, balleessinee osoo hin taane, Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yakka hojjennee balleessinee osoo hin taane kan qoramnuu fi jireenya Waaqayyo warra isa jaalataniif qopheesse itti darbinee fudhachuudhaaf jedha. Yaaqoob 2:12 irratti. Namni qorumsa isatti dhufu obsaan danda'u haa gammadu. Qoramee erga ilaallamee booddee jireenya Waaqayyo warra isa jaalataniif abdachiise akka gonfootti argachuudhaaf jira. Agartanii? Jireenya Waaqayyo warra isa abdachiise akka gonfootti argachuudhaaf jira. Egaa Waaqayyo warra qorumsa isaaniitti dhufe hundumaa keessatti obsanii Waaqayyoon eeggatanii fi Waaqayyo gonfoo isaanii qopheesseera jechuudha. Gonfoo jireenyaa nuu qopheesseera jechuudha. Qoramuu keenya booddee gonfootu jira jechuudha. Barataan tokko akkuma qoramee qorumsa isaa booddee kutaa aanuu gara kutaa aanutti ce'u, kutaa keessa ture gara kutaa aanutti ce'u, akkuma sadarkaan guddina isaa dabalu yoo qoramee tokko sadarkaan guddina isaa dabalu, qorumsa sana keessa obsaan yoo darbe sadarkaan guddina isaa akkuma dabalu, akkuma kana amanaan qorumsa isatti dhufu keessatti yoo danda'e yoo jabaate gonfootu isa eeggata, ulfinatu isa eeggata, waan caalutti ce'a jechuudha. Ulfina caalutti ce'a, kabaja caalutti ce'a, eebba caalutti ce'a jechuudha. Obboleessa koo obboleettii koo qorumsa akka Iyyoob mataa miila hin qabne keessa yoo galtanii jiraattan hin gunguminaa, gara Waaqayyootti deebi'aatii yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u jedha. Isaaf galata galchaa, maqaa isaa eebbisa. Qorumsa keessan keessatti obsa. Waaqayyo immoo iyyuu gonfoo warra isa jaalataniif qopheesse sana isiniif kenna jechuudha. Kanaaf kakuu haaraan kana nuun jedha jechuudha. Gammachuudhaan fudhadhaa jedha, gaddaanii miti. Gammadaa yommuu qoramaa jiraattanii jedha, hin gaddinaa. Galateeffadhaa immoo Waaqayyoon. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan goote hundumaatti ati beekadha jedhaani. Hojii hojjette hundumaa keessatti ati sirriidha jedhaani. Waaqayyoon daba hojjette hin jedhinaani. Waaqayyo maaf akkana narratti goote hin jedhinaani. Irratti hin guminaa. Waan goote hundumaatti ati sirriidha jedhaani. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Akka Iyyoob yaada mo'ataa qabaadhaa. Akka Yaaqoob barumsa isaa keessatti yaada mo'ataa kaa'e. Isa barumsa Yaaqoob isa yaada mo'ataa of keessaa qabu sana duukaa bu'aa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaa keessan Yesuus Kiristoos irraa ammoo baraa. Garafamuu sana hunduma keessa, ajjeefamuu, awwaalamuu kana hunduma keessa darbeet ol ba'ee mirga abbaa isaa taa'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ol baanee mirga abbaa keenyaa taa'uudhaaf hamma dhumaatti dhaabachuun, rakkina nutti dhufu obsuun, lola nurratti banamu obsuun, waan nurratti ta'u obsuun nurra jira jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaan keenya qoramee darbeera. Eeyyeen nus qoramuudhaaf jirra. Qorumsi nutti dhufu immoo iyyuu ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya agarsiisa. Namni hin qoramne inni mucaa Waaqayyoo miti. Namni qoramu mucaa Waaqayyooti jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Guddaa sin jaaladhaa. Guddaa sin kabajaa. Akkas sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Ayyaanni Waaqaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Sagalicha kana sheer walii godhaa. Obboleessa keessan gammachuu urgeedhaa. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 1049 yoo ittan argachuu dandeessu. Sheer walii godhaa, waliif daddabarsaa. Gooftaan baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Eebbifamaa. Guddaas sin jaaladha, guddaas sin kabaja. Ayyaanni Waaqaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Eebbifamaa maqaa Yesuusiitiin sheer walii godhaa sagalicha.